jirti yeroo kaasanii fi kana malees akka jaarmiyaatti wal dhagaa yaadota adda addaa kan hin qabne kaayyoo ititaa tokko kan hin qabnetti bifa wantoonni yookiin qaamonni muraasni wal ga'anii deemaa jiranitti namoota karoora fuulduratti tarkaanfatanii biyyaaf waan egeree Oromiyaatiif murtoo barruu garaagaraa karoora adda addaa hin qabnetti yeroo kaasantu jira. Kanaan wal qabsiistanii akka qaama hooggansaa tokkootti maal jettu? Jaarmichi sadarkaa kamirra jira gama siyaasaaf waraanaati? Bareedaadha. Gama ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hojii hojjetutti hin jiru, homaa irra hin jiru ka jedhamuu fi kun ragaan ammoo miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa laallamuu hin danda'amu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessatti ABO WBOn bifa adda addaatiin qabsoo uummata Oromoo gama siyaasaatiin gama waraanaatiin kallattii kamiyyuu bakka guddaarra dhaqqabeera jechuudha. Osoo kun hin jiraatin injifannoon kun hin dhuftu ture jechuudha. Qawween akkuma hangafa siin jedhe duratti sii kaase meeshaa arabarraa inni liqeen fuudha. Kaga ammaa liqeen hin kaffali osoo liqeen hin deebiniyyuu mootummaan liqee kaffaleen xumuriniyyuu harka waraana bilisummaa Oromootti guutumaa guutuu galee jira. Kun ammoo hojii malee dhufne jechuudha. Viidiyoo adda addaa akkuma laallamutti namooti baay'een guyyaa guyyaan booji'amu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne godina Gujii Lixaa guyyaa waggaa darbe keessatti yoo xiqqaate namoota 250 ol booji'ameera jechuudha. Konyaa Gujii Lixaa kana qofa keessatti. Meeshaaleen akka dishiqaa baay'een yoo xiqqaate meeshaa 300 ol guyyaa tokkorraa hiikamee jira. As qofaa miti lixa akkas giddugala akkas guyyaa guyyaatti ajjeesuun irraa hiikuun humni waraanaa dabalaa deemuun konyaawwan duraan qabatamaan beekne akkuma gafsiin jedhe kaan keessatti guyyaa guyyaan qabataa deemuun guutumaa guututti lafa duraan hin dhuunfatin hundumaa bifa adda addaatiin bifa qaroominaatiin bifa siyaasa isaa cimaa ta'een bifa uummata isaa ammoo seeraan qabachuutiin bifa warraaqaa sirnaa fi seera ulaagaa waraanni tokko silaa guutachuu qabu. Ulaagaa sansakkaa waraanni riphee lolaa tokko guutachuu qaba. Ulaagaa silaa waraanni biyya isaa bilisoomsu saba isaatiif yaaduuf ka godhachuu qabu. Kana hundumaa heeraaf seera mataa isaa sagantaa siyaasaa irratti hundaa'ee irra dhaabbate osoo hin sharafin kana hundumaa bakka guddaa dhaqqabee jira jechuudha. Siyaasaanis guddatee jira. Waraanis guddatee jira. Hojiin baay'ee dalagamu jira. Hojiin baay'ee bal'aa dalagamaa jira jechuudha. Ammas dalagamu jira. Gama kanaan baay'ee abdii guddaa kan qabuuf baay'ee namatti horu uummati Oromoo katti gammaduu qabu. Sabni Oromoo katti gammaduu qabu. Waraana bilisummaa Oromoo irraa ammoo fuulduratti wanti eegamuu fi sadarkaa asiin dura gahee hin beekne waggoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo gaggeessaa ture keessatti guyyuma tokkooyyuu waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kanarra garee uummata isaa waliin seenee godinaalee hundatti caasaa isaa ijaarate Oromiyaa guutuu wal dhuunfate battalaan gara Finfinneetti yaa'uuf hooma xiqqootti hafee jechuudha. Gama kanaan baay'ee hojii bal'aatti hojjetamee gama siyaasaatiin gama dippiloomaasiitiin gama adda addaatiin wanti hojjetamee jiru baay'ee guddaadha. Gama kaaniin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBOn wal quban qabu caasaa hin qabu ka jedhamu keessatti kun ammoo ololuma sobaati jechuudha. Namni silaa waan si godhu yoo dhabe akkuma gafsiin jedhu namni faallaa ta'ee namni wal dhabe tokko waliin faarsu wama maqaa walii cabsuu odeessaa jechuudha. Kanaafuu nuti akka caasaa ABO WBOtti qindoominni waraana bilisummaa Oromoo asiin duratti wanni soba ta'uun olola kana ta'uusaa wanni beekamu asiin dura yeroo karaa mariitiif waraanni bilisummaa Oromoo dirqamsiisee mootummaa Itoophiyaa gara mariitti hin fidiniin duratti maaf hin mari'anne warra kana maaf hin mari'ichine nageenyi ammoo biyya tana keessatti imparii Itoophiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u waraana bilisummaa Oromoo maarachine gaaf jena bittannaadha. Namni isaan dubbinyuuyyuu hin beennu wanni nu akka hafuuraati hafuura wayiiti waan jedhamaa ture jechuudha. Inni kun ammoo waraanni keenya hooggansa qabaachuusaaf tokko ta'uusaa akka beekamu ajajoonni keenya ajajaa itti aanaa ABO WBO fi itti aanaa isaa hooggansi akka jiru wal duraa duubaan akka jiru kanarraaf ammoo wal ga'iidhaaf yaamamanii sadarkaa idil addunyaatti biyyoota addunyaa lafa keessatti hirmaatan marii kana keessatti hirmaachuun tokko waraanni bilisummaa Oromoo caasaa sirrii fi hooggansa sirrii qabaachuu isaa kun immoo waan nutti mul'isu. Asirraa ka'e ammoo caasaawwan keenya akkuma seera waraana bilisummaa Oromootti akkuma seera waraana tokkootti
caasaan isaa wal duraa duubaan akkaataa isaatiin qindaa'ee kan waliin hojjechaa jiru malee bittannaa'ee yookaan kan hooggansa hin qabne miti. Nuti shiftaa miti jechuudha. Shiftaa qofa hattuu qofatti akka barbaade olii gad bittannaa'ee gareedhaan wal qoodee wanni ta'u uummata kan saamuu miti jechuudha. Kun caasaa seera qabeessa ka heeraan ijaarame, ka seeraan ijaarame, sagantaa mataa isaa qabu, ka kaayoo qabu, qabsoo bilisummaatiif ka ba'u, warraasa ka gaggeessaa jiru, bifa hidhannootiin, bifa siyaasaatiin hundumaa qindoomee mootummaa garboonfataa kana saba isaarraa cunqursee mootummaa saamicha bara baraan uummata Oromoo ajjeesaa fi hidhaa kana irraa baasee mootummaa walabaa ka Oromiyaa gadi dhaabuuf dhaaba siyaasaa ka qindaa'ee hojii hojjetaa jiru malee qaama hooggansa hin qabne tokko lamaan kayaa'u miti. Kanaafuu nuti caasaa sirnaa qabna, wal dhageettii qabna, tokkummaa qabna, akkaatuma caaseffama waraanaa tokkoon itti caasessinee caasaa isaa guutuu diriirfannee haga gadiitti hojii hojjechuu jirra. Guyyaa guyyaan kaaba, lixa, kibba, baha, giddugala waraana bilisummaa Oromoo waliin haasa'u, waliin mari'achuu, lola irratti waliin qindeeffata, siyaasa irratti waliin mari'ata. Akkamitti deemna, eessaan baane, sadarkaa kam geenne, kam ammoo akkamitti deemuu qabna. Guyyaa guyyaa wal mariidhaan kan deemu malee waraana faffaca'aa, waraana bittannaa'aa, waraana kaayoo hin qabne, waraana hooggansa hin qabne osoo hin taane waraana hooggansa cimaa fi kaayoo cimaa fi gaaddisa tokko jalatti deebi'ee wal qindeessee tokkummaadhaan waraana jiraatu jechuudha. Kaayoo uummata isaa galmaan ga'uuf gabaabuma akkanumaa jechuudha. Egaa impaayirtii yeroo ammaa nagaa dhabdee raafamaa akka jirtu argaa jirraa sun immoo waanuma bubbuleedha. Oromiyaa keessatti lola deemaa ture, booda irratti Tigraay Oromiyaa keessa osoo hin dhaabbatin Amaara keessatti samma waanuma kanatu dhaga'amaa jira. Gama faannoo wal qabatee jechuudha. Waruma faannoo wal jajaa turetu walitti deebi'ee walaadhaa akka jiru quba qabna. Dhiyeenya kana immoo dhimma galaana diimaa jedhuun yeroo bubbisantu dhaga'amaa ture. Kanaan wal qabatee impaayirettiin dhugumaa impaayira taatee yookiin qaama amma qabattee jirtu qabattee itti fufuu ni dandeessi. Sana gochuudhaaf falli Abiy kaa'u maali? Deeggarsi mootummoonni Arabaa taasisaniif yaaddoo Abiy keessa jiru, kufaatii Abiy itti seenaa jiru, diigamuu impaayirettii kana baraaruu ni danda'a jettanii yaaddu? Bareedaadha. Mootummaan kun deebisee biyya kana dandamachiisa kan jedhamu mootummaa kana dhiisiti. Mootummaan kun mootummaa akkaataa dhufaasaa mootummaa kanaayyuu gaafa laallee mootummaan kun ammoo mootummaa sirrii miti jechuudha. Jalqabaayyuu qaamni mootummaa ta'ee gadi ba'e kana qaama duraanuu uummata waggaa 27 TPLF jala hiriiree ka uummata daraaraa ture, ka uummata Oromoo saamsisaa ture, ka uummata Oromoo dargaggootaa fi beekaa Oromoo hidhaa dhaansisaa ture. Warraaqsi qeerroo bilisummaa Oromoo qindaa'ee fonqolcha gaggeessee mootummaa TPLF mootummaa wayyaanee kuffisee yeroo san ammoo eegan kuffiseen duubatti warraasa qeerroo hatee karaa qaxxaamuraatiin aangoo qabate osoo uummata hin fedhin jechuudha. Uummata Oromoo filatee achi hin kenne Abiy Ahmed qubaayyuu hin qabu, fedha isaallee miti, quballee hin qabu gaafa inni achi muudame jechuudha. Sababi gaafsan qeerroo bilisummaa Oromoo harkaa kaataniif qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo sani jaarmiyaa if dandee jaarmiyaa qandaa ka waraana qabu waa hin teeneef qabachuu waa hin dandeenyeef qeerroon harka duwwaa dhagaa qofaan mootummaa san waan kufficheef ammoo deebisee inni iddoo kanatti utaalee akka qeerroon meeshaa hin qabne akka qeerroon ammoo waan kana dhuunfachuu hin dandeenye qindoottee hin jirre arge iddoo kanaan ammoo warroonni kaleessa uummata Oromoo saamsisaa turan kun isaanummaan deebi'anii bifa haaraan ammoo of jijjiiranii mootummaa wayyaanee ka duraan faarsaa turan mootummaa keenya mootummaa dimokiraasiiti jedhanii uummata Oromoo sababa isaa hidhaa turan qeerroo ajjeesaa turan kaan ammoo balaaleffatanii amma bifa haaraan uummata Oromoo ittiin gowwoomsuuf uummata Oromoo ittiin daallomsuuf akka mootummaa hamaatti ta'e ka waggaa 27 hammeenya mootummaa kanaa argin ka waggaa 27 ajjeechaa inni uummata Oromoo ajjeesuuf uummata Oromoo hidhuuf uummata Oromoo lafarraa buqqisu osoo argin ammoo arganii uummata Oromoo ittiin gowwoomsu iddoo kana utaalee mootummaa aangoo qabate jechuudha. Isa akkanaa mootummaa shiraa aangoo qabate kana dhiisiiti
yeroo ammaa kana keessatti ammoo impaara Itoophiyaa qaamni karaa silaa seeruma qabeessaanuu bifa haaraan ka dhufe ka eenyummaa isaa duraanuu hattuun ta'in ka beekame kana mootummaa shiraa kan ta'in kamayyuu ka dhufee bulchuun baay'ee ulfaataadha. Sababa isaa guddaan jalqabaayyuu ijaarsi impaaraa ijaarsi sirrii miti jechuudha. Waliigalteedhaan impaarichi tokko impaari kun impaara fedha uummata Itoophiyaatiin ijaarame doon ta'in afaan qawweetiin mirrikiidhaan cabee sababuma humna dhabiisaatiin namni jala bulaa waan ta'eef malee impaayerichi dumarraa kaase impaayericha sirrii osoo hin taane impaayericha karaa seera malee hin ijaarame afaan qawweetiin kan ijaarame namni tokkooyyuu jaalatee jalatti buruu kan hin dandeenye jechuudha. Mootummaa Abiyyiit isa torturaa isa dadhabaa isa humaayyuu harkaa hin qabne ka siyaasi isaa kufe ka diinagdeen harkaa kufte ka meeshaan harkaa kufe ka waraanni hundinuu kun booji'amee kun jalaa gane kaaga ammaa waraanni isaa loluu hin barbaanne ka isa baqatu ka inni ammoo humnaan achi ta'ee of kuni guutumaa guututti isa kana baraara jechuun hin danda'amu jechuudha. Rakkoon achumarraa kaate akkaataa ijaarama impaayirarra kanarraa kaate haga ammaatti guyyuma guyyaa dammaqiinsi uummataatii fi jijjiirama siyaasaatiin guyyaa guyyaan kaka'aa deemu keessattuu warraaqsa Oromiyaa keessattuu bara baraa fi waggaa waggaan godhamu kanarraa kan ka'e biyyi kun ammoo dammaqee biyyoonni ollaa naannoleen biraalleen bifuma kanaan ammoo dammaqanii nama tokko jalatti buruu waa hin barbaanneef yeroo ammaa kana keessatti bifa kanaan yoo ammoo duraan Tigiree waraana bilisummaa Oromoo irraa faannoo irraa ammoo galaana diimaa achi galaana diimaa irraallee yoo katti fufuuteeti ka biraallee yoo teete naannoon biraalleen kibbilleen hin jira naannoon Affaar hin jirti naannoon Sumaaleen jirti guutumaa guututti bara isaa guutuu lolumaa jechuudha. Adoo loluu du'aa jechuudha. Adoo loluu caccabaa jechuudha. Adoo loluu mootummaan isaa bututuu isaa waan hin oolle jechuudha. Kanaafuu haala kanarraan kan impaayiri kun ammoo itti fufuun isaa objuudha jechuudha. Namni ammoo impaayiri ammallee itti fufsiisaa ka jedhu teete qaamni biraallee ammoo impaayira kana suphee biyya kana bulcha gaafa jedhu teete baay'ee ulfaataadha jechuudha. Gargaarsi warra Arabaa ammoo isarraa hambisuu danda'a ka jedhamu guutumaa guutuutti hambisuu hin danda'u. Silaa yoom hambisaa gaafa diroonii kenneef gaafa meeshaa kenneef gaafa meeshaa liqeesseef guyyaa san gaafa innillee hunda qabu waa hunda qabu silaa gaafa san dandamachiisuu danda'a ture jechuudha. Gaafa inni waraana guddaa qabu gaafa inni waraana muuxannoo qabu gaafa inni waraana hamilee lolaa qabu gaafa siyaasi isaa hin kufin gaafa diinagdeen haga tokko goontu silaa gaafa san dandamachiisu ture yeroo san iyyuu hin dandamachiine yeroo amma diinagdeen kufte yeroo waraanni harkaa bitannaa'e yeroo meeshaan liqee inni fudhate harkaa bade yeroo diroonni itti gatii dhabe yeroo jeettiin itti gatii dhabe yeroo wanni kamiyyuu itti gatii dhabe kana keessatti impaayira kana Abiyyi dandamachiisee itti fufsiisa jechuun objuudha jechuudha. Guutumaa guututti fufsiisuu hin danda'u baraaruullee hin danda'u bulchuullee hin danda'u qindeessuullee hin danda'u tokkoomsuullee hin danda'u faayidaa tokkollee gatii tokkollee hin qabu jechuudha. Carraan isaa yoo jiraate biyyoota addunyaallee wanni beekuu qabanu Abiyyi aangoo gadi dhiisee qaama biyya bulchuu danda'u qaama biyya isaa dhuunfachuu danda'u kan gadhiisee deemuu alatti biyyaaf lubbuu namaatiin taphachuun waan isarraa hin eeggamne. Kana beekee hubachuu qaba innilleen firilleen diinni isaalleen kana beekee hubate yeroo gabaabaa keessatti qaamni gula yaa'uuf qaamni isa jala hiriirelleen boruuf faayidaa tokkollee akka hin arganne lubbuu ofiitiif qabeenya biyya kana boruuf barbaachisu. Namoota silaa lammii biyya kana boruuf barbaachisan diinagdee biyya kana boruuf barbaachisu barbadeessuuf dhabamsiisu yoo ta'e alatti bu'aa Abiyyii fi mootummaan amma impaayiricha kana itti fufsee bu'achuu tokkolleen hin jiru objuudha gabaabumatti. Tolee, waraanni bilisummaa Oromoo gocha badii irratti bobba'ee jira. Qabeenya ni saamaa, nama butee maallaqa kafalchiisaa, akkasumallee miidhaa namarraa ni gahaa fi kanneen kana fakkaatan raawwata jechuudhaani duulli adda addaa gama mootummaa miidiyaalee adda addaa keessumaa miidiyaa hawaasaarallee hedduu naannaa kanaan wal qabsiisnee naamusa WBOtiin wal qabsiisaati gocha kana WBOtu raawwataa yoo raawwanne ta'e qaamonni kana godhan qaamonni kanaan ololan eenyudha jechuu dandeenya. Bareeda ayyee saamichi biyyattii tana keessatti gaggeeffamaa jira namni saamamuu jira butamuun jira eeyyee butamuu jira wanti adda addaa gaggeeffamuu jirti lubbuu namaa yuuduu jirti jechuudha. Kana ammoo eenyutu godhaa waraana bilisummaa Oromoo guutumaa guututti kanan godhu godheelleen beeku amma achilleen godhu jechuudha. Maaliif waraana bilisummaa Oromoo jechuun ilmaan Oromooti gudeeda Oromoo keessaa bahee gadaamessa haadha Oromoo keessaa bahee
harma haadha Oromoo hodhee guddate. Kanaafuu saba isaatiif kaba'e quuqama saba fi ka qabu aantummaa saba fi ka qabu haala hamaallee ta'e haala akkamii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu uummata isaatiif itti wareegame lubbuu fi itti kennee lubbuu fi itti wareegu jira. Lafee itti cabu jira, dhiiga itti dhangalaasu jira, ammas itti wareegamuuf deemu jira jechuudha. Waraanni kun waraana ammoo kaayoo beeku, ka heera beeku, ka quuqama saba fiitiif gadi ba'e, ka qabsoo saba fiitiif gadi ba'e, ka nama isa roorroon itti hammaannaan roorroo kana saba fiirra hambisuuf gadi ba'e, ajjeechaan uummata Oromoo hammaatteenna ajjeechaa uummata Oromoo dandamachiisuuf ka gadi ba'e, hidhaan uummata Oromootti hammaatteenna hidhaa kana hambisuuf ka gadi ba'e, doorsisaa fi eenyummaan Oromoo awwaalamtee jennaan eenyummaa Oromoo awwaala keessa baasuuf ka gadi ba'e, ka saba Oromoof qaama kamuu caala aantummaa waraana uummata Oromoo ka qabu jechuudha. Qaama namaa keessatti huccuu gadi aantu yoo fakkaate hubbaara jalaan ati keetu ka qaama keetti aanu waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoof akkasani jechuudha. Itti aanaa qaama uummata Oromooti malee qaama achirraa gadi hafee miti jechuudha. Kanaafuu yoomiyyuu saamicha waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa saamicha gudeeddaa uummata Oromoo irratti raawwatu kamiyyuu hin deeggaru hin fudhatus yoomiyyuu dura dhaabbataa jechuudha halkanii guyyaa tasumaan deeggaru jechuudha guutumaa guututti. Kun gocha waraana bilisummaa Oromooti miti. Amma achillee hin godhu jechuudha waraana bilisummaa Oromoo. Kanaafuu ammoo ka godhu eenyu ka waan kana dalagu eenyu inni gaafa gadi baanye mootummaan Abiyyi yeroo ammaa dargaggeessi jiru duudi mana barumsaa yoo fudhate mana barumsaa keessaa ari'ee barattoota silaa qabxiidhaan qabanii yuunivarsiitii gala yuunivarsiitii keessaa ari'ee mana barumsaa cubsiisee baajata yuunivarsiitii hundumaa gara lolaatti deebisee aangoo isaatiin tiffachuuf baajata silaa hojjetaan qaamni hojii dhabe tokko baratee ittiin silaa ramadamee miindeffamee ittiin jiraachuu bahu akka lammii biyya tokkootti godhu hundumaa gara waraanaatti deebisee aangoo fi ittiin tuffachuuf itti deebisee daldalaa silaa daldalee jiraatu kamiyyuu qabeenya isaa dhuunfatee gara waraana fiitti aangoo fi ittiin tiffachuuf waraana ittiin lolchiisuuf meeshaaf rasaas ittiin bitee qabeenya duudii barbadeesse namni gara goru dhabee gadi yaa'ee bosona keessatti guyyaa guyyaan waan nyaatin qabu, waa unuun qabu, hojjechuu hin danda'u, daldaluu hin danda'u, barachuu hin danda'u. Namni eega waan nyaatu dhabe, waan dhugu dhabe dirqama qaama qaburraa baasee saamuun dirqamaa jechuudha waan biraan qabu jechuudha. Kanarraa kaa'ee qaami achirraa gadi hafe dargaggeessi hojii dhabe, daldalaan daldala dhooggame, ka barnooti cufame, ka ramaddii ka baratee barnoota fi fixee yuunivarsiitiirra qabxii ol aanaadhaan eebbifame, kaaga ammaa ka injineeringiidhaan eebbifame. Barnoota ogummaa gurguddaadha kan eebbifaman haga ammaa ka olii gadi ollaa keessa qofa yaa'an. Ka sammuun isaaniiyyuu zeeroo ta'ee jira jechuudha. Namoota hin beekuyyuu baay'ee jira ka hiriyoota kiyyaa. Kanarraa ka'ee dirqama qaamni kun ammoo gadi ba'ee uummata saamaa jira jechuudha. Dirqama waan ta'e hin qabu. Akka jiraatu biraa hin qabu. Lubbuu fi dandamachiisu jecha jaalateetii miti uummati kulleen kasaame kulleen. Kanaafuu keessattuu kibba Oromiyaa kana gaafa fudhanne uummata keessa meeshaan waraanaa baay'ee jira jechuudha. Meeshaa qabaachuu uummati. Durumaayyuu kaasee uummata jechuudha. Kanarraa kaasee ilmaan tumna ammoo meeshuma abbaa fi fudhattee gadi baatee guyyaa guyyatti uummata saamaa guyyaa guyyatti uummata dararaatti. Inni kun kana jechuudha tokko. Lammaffaa ammoo isaanis ammoo waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf namooti isaan leenjisanii gadi baasanii meeshuma isaaniiyyuu itti kennan ka gadi ba'ee saamu milishaa humnoota adda addaa bobbaasaniira jechuudha. Yeroo tokko tokko riphee lolaa jedhan, yeroo tokko milishaa jedhan, yeroo tokko humna addaa jedhan, raayyaa ittisa biyyaa jedhan, poolisa federaalaa jedhan, poolisa idilee jedhan, wantoota kana hundumaa caasaa kana hundumaa gaafa diriirsan caasaan kun gara lolaatti gaafa bobba'u, caasaan kun ammoo gara hannaatti gaafa bobba'ee waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii rifeensa ammoo waraana bilisummaa Oromoo adda godhu rifeensa dheeraa qaba. Wiigiitti dhawanii namni kun halkan wiigii dhawatee dhufe uummata bal'aa saama. Guyyaa guyyaa ammoo wiigii firra deebisee uummata waliin oola. Qaamoti mootummaan ammoo akkana bobbaasillee jira jechuudha. Qaamota kana walitti deebi'ee uummata Oromoo saama malee waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu durallee saamaan turre ammallee saamu amma achillee saamuuf hin jiru. Inni kun ammoo bifa kanaan shira mootummaatii fi rakkoo inni biyya keessatti sababa aangoo fi tiffachuuf jecha waan kamiyyuu uggure uummata irratti balaa beelaa fi rakkoolee adda addaa geessiseen isa kanarraa kan ka'e uummati saamamuu jira.
akka malee miidhamu jira jechuudha. Inni kanaan bifa kanaan dalagame malee kun gocha waraana bilisummaa Oromootii miti. Uummata Oromoolee beekuu qaba, diinillee beekuu qaba, firiillee beekuu qaba. Qaamni kamiyyuu kana beekee akkanatti hubachuu qabaa jedha. Waan baay'ee waan impaayerettii kaasaa turre amma gama ijoo tokkotti deebinaa fuuldura kana gaa amajjiin tokko fi barri jijjiirraa bara 2024 fuula dura kana kee jira. Amajjiin tokko guyyaan woboodhaaf maali? Ammoo akkamiin